Sofuma Media. Dhihenya kana viidiyoo garaana hammeesse tokko arge. Maatii Aliyyi Cirrii gabbahee yeroo inni gargaarsa naa godhaa Oromoo jedhu fafa seenaati isiniif. Gootni haarawa dhalatee biyya kana gabbahu yoo ani ummata kana aarsaa ta'e bor ilmaantiyya beelahaa waan beekuuf kararraa daba. Karaan itti gootota dhaban karaa kana tokko gootota akka itti nama keessaa hir'ataa dhabamaa deemu. Maatii Waaqoo guutuu quba qabdanii. Suuraa isaanii akkaawuntii irra maxxanfatuu fi feesbuukaan hafarsuu fi viidiyoo waraabbachuu fi waan laayikii fi foloo kee ittiin funaanattu malee maatiitu gannama kennaa bara. Bakki qabxiin an dubbachuu barbaade maatiin Taaddasaa Birruu eessa jira? Quba qabaadha. Miidiyaa qofa finnee intarvii goonee dhabamsiisu miti. Maatii Waaqoo guutuu eessa akka jiru gaafadha. Maatii Jaarraa Abbaa Gadaa eessa akka jiru gaafadha. Maatii Elemoo Qilxuu bakka kam akka seene gaafadha. Alamuu Qixxeessaa eessa akka seene seenas jara gaafadha. Jara qofa keessaa funaannee maatii irraanfatuun gootota san amaanaa isaanii nyaachuudha tokko. Lammaffaa kitaabni zaman ammaa wanni kitaaba qofatti hafu mana keessatti hafa. Gaafa tekinooloojiidhaan makamee addunyatti ol bahe garuu har'a barri bara AI'ti. Addunyaan tekinooloojii sadarkaa AI bira geessa jirti. Akkasii mi quba qabdanii? ChatGPT beeytu? Gemini beeytun? Barri bara AI'ti. AI'n yeroo haarawaaf biyya keenya reef seenuu jira namni keenya hedduullee beeku. Kitaabni gooticha Aliyyi Cirrii AI'n mataa isaatiin leenjifamee leenjiin AI tokko kalaqamee leenjifamee AI keessa galuu qaba. Weebsaayitiin lubbuu qabu tokko maqaa qabsaa'ota Oromoon agarraa weebsaayitii jabaa addunyatti seenaa ofii muun qabu agarraatti. Afaan wacuu malee weebsaayitii jabaa Arabni tokko dhufee yoo sarchi godhee Waaqoo guutuu baradha jedheen argatu afaan Arabaatiin hin jiru. Afaan Faranjii Ingiliffaatiin sirnaan hin jiru. Afaan addunyaa keessa hin jiru. Ofii tekinooloojii waan jedhamu moobaayila gurguddaa baatee deemuun hiikaa miti. Maatii qofa osoo hin taane seenaan jara kanaa weebsaayitii keessa galuu qaba. Dokumentariin hojjetamee Googil gubbaa taa'uu qaba. Yuutuubii gubbatti kaa'amuu qaba. Barri bara dijitaalaati. Barri bara tekinooloojiiti. Kitaaba waraqataa dhalli ammaa dubbisaan jiru. Kitaaba waraqataa kana ofii keetii hojjedhu AI keessa seeni ChatGPT wajjin haasa'u namni ChatGPT leenjii kenniif. Seenaa bututaa ChatGPT'n olii gadi funaanee nuuf fidu sanii miti. AI'n leenjifama akkuma nam leenjifamu komatti. AI'n sammuu nam tolcheeti homa duraan lafa jiru funaanee fida malee waan haaraan uumu. Waan sayyoon jirre kama namni cambee borcee achi keessa kaa'e san funaanee nuuf fida seenaa jallataa. Seenaa bifa kanaan qulqullaa'ee hojjetame AI Aliyyi Cirrii jedhamu. AI ChatGPT'n bara abbummaata ofumaa kireetu godhataa bara AI gubbatti. Ofumaa kireetu godhattee uummatta. Aliyyi Cirrii AI keessa nu haaseenu Waaqoo guutuu AI keessa nu haaseenu dokumentariin hojjetamee dijitaal ta'ee addunyatti ol nu haa bahu afaan addunyaatti nu haa hiikamu eebbi kitaaba kana ammoo har'a Finfinnee haa ta'u malee bor warri Minisoota kitaaba kana argatuu qaba. Akkasiimi. Dubaay ijoolleen Dubaay kitaaba kana eebbisuu qabdi. Ijoolleen Jiddaa warri Riyaad Sacuudii eebbisuu qaba. Warri Awustiraaliyaa Awurooppaa Ingiliiz biyyoon addunyaarra jiran kitaaba Aliyyi Cirrii kitaaba qabsaa'ota biroo hiriiranii duubaan dhufan quba qabaachuu qaba hordofuu qaba maatiidhaaf faawundeeshiniin fayyaa isaanii to'atu barumsa isaanii quba qabaatu diinagdee isaanii quba qabaatu biyya kana keessatti tolaan akka jarri baratan tolaan akka jarri yaalaman tolaan akka jarri jiraatanitti maatii keenya bira nu dhaabbadha isiniin jenna. Kitaabicha beeksisuu fi addunyatti baasuu kun dhimma kiyya waan ta'eef dhimma Aliyyi Cirrii jedheen fudhu miidiyaawwan qabutti addunyatti nan beeksisaa haga danda'amellee nan gurguraa sagantaawwan addunyaa keessa yoo tasa deemnellee addunyatti beeksisuudhaafillee ofirratti nan fudhadha ulfaadha galatooma. Sofuma Media.